Tole daawwattoota keenya turtii hayyuu seenaa qorataa seenaa Jaal Jamaal Aliyyee waliin goonu wal odeeffata isaa waliin goona. Odeeffata kana isinis akka waliin qoodattan feena Jamaal kiyyaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte Maastar Hassan. Hayyee akkam himee imalli karaa biyyaa goote maal fakkaata? Imalli karaa biyyaa wallaahi imalli bareedaadha. Yeroo haga takkaaf achi turre. Achi turuu keessattis waan hedduudha gartee wanni goone ani gaariidhaan jira. Akkam jijjiirama dhufe kana wajjin simannaan hawaasa sii godhee maal fakkaata? Mee fakkeenyaaf calanqootti waan argee jira miidiyaa sooshaal miidiyaa irratti haramaa irratti waan argee jira mee kanarraa nu odeessi. Wallaahi waan bareedaadha jijjiiramni yeroo ammaan tanaa dhufee karaa hundumaanuu karaa hawaasaatiif karaa mootummaatiinis waan gaariidha wanni jiru. Bara dabree amataa tokkoo fi lama dura jijjiiramni jiru hin jiru. Manni keenya ukkaamama keessa ture waliin haasa'uu hin danda'u waan hedduudhaaf jechuudha afaan isaa kan naannoo Finfinneetii fi naannoo Oromiyaa keessattuu magaalaa gurguddoo keessatti haasa'uun dhiibbaa turte. Fakkeenyaaf jijjiirama kana keessaa namni ifii isaatiif haasa'uun dura afaan isaatiin haasa'ee siyaasaa yeroo san keessa deemtuu fi amma deemtus bakka takkaa haasa'uu danda'uun amma jijjiirama guddaadha jechuu dandeenya. Kanarratti aansee gaafii lamadaa taate na gaafatteef waa'ee naannoo haramaatii fi calanqoo calii tan abaaboo teenya lafee abaaboo teenyaarra dhaabbannee dubbannee dhufne san dura waa'ee haramaatiin si deebisuuf yaalii godha. Haramaatti biyyaan tilalle biyyaan guddadde amata 22 keessattiin achi biyyaan tilalle dhaqee jechuudha naannoo Noorz Ameerikaarraa. Garuu harti maayaa akka ajaa'ibaa simannaa guddaa naagootee jechuunaa fi waa heellan kiyya hundaafu simannaa guddaa godhan anillee kabajaa guddoo godheetiif itti yaadee gisee na silaqu jaroota gartee yeroo dheeraadhaaf kubbaa hojii taphachuu turre surrii keessatti yaadachuudhaan yeroon biyya galuu deemu isaanii wajji kaan wal qunnamee waan takka gartee waan akka maaliyaa jechuun waa'ee huccuu kubbaa tanti taphatan tana ijoolleewwan Noorz Ameerikaa wajjin wal haasa'uudhaan ani kana dhimma tokkotti itti yaadee isaan maqaa haramaatiin badhaasee jechuudha. Mee taphattoota kubbaa miilaa dur waliin taphachuu warra akka Abdii Xaliilee fa'aa keessatti gubbatti. Abdii Xaliilee. Yaa laagii sooshaal miidiyaa gubbatti yoo taphatu safaa arge akka himee kubbaa taphattiisi kase yeroo san maal fa'aa isa fa'aa taphachuu turtan waan raadatu qabdan. Bareeda yeroo dur gaafan biyyan deebiin Abdii Xaliilee kana warra na dura gurguddaa warra taphachaa ture warraan huccuu qabaa fi deemaa ture jechuudha. Osoon isaan akkasumatti isaanii wajji gartee jala deemee huccuus qabuu fi yookaan immoo akkaataa isaan taphatan laaluutiin isaan dhaqqabee isaanii wajjinis taphadhee jechuudha. Sadarkaa aanaa haramaatirraa ila hanga godina Harargee bahaa taphannee ila hanga dirree dhawaa dabruu shaampiyoonaa Harargee bahaa magaalaa Adareetti marraa hedduudha wal jala gartee shaampiyoona taanee dabarre marraa 3 marraa 4 osoonii fi addaan hin murin saniifuu seenaa guddoo qabnaa jechuun nuti aanaan haramaa yuunivarsiitii haramaatis akkasumatti yeroo gari wajjin taphachuu yookaan immoo isaaniif illee taphachuu isaanis kilaba if danda'e kilaba 20 takka keessaa hartimaa kilabni keenya jechuudha marraa 4 wal jala shaampiyoona ta'e akkasumatti karaa tiima dirree dhawaatillee dabranii saniifuu warreen kana warra hojii taphanne kan hundaa yaadadhee achi wali qabee uffata kubbaa achi wal geessite gargaarsa gooteef jechuudha maal gooteef simannaan hawaasa si godhee maal fakkaata? Simannaan hawaasa naa godhee fi magaalaan bulchiinsi magaalaa Haramayaadha. Tan gartee yeroo sanitti ammaan tana bulchaa jirtu harti maayaa simannaa bareedaa naa goote jechuudha simannaa guddaa tan amma yeroo ammaan tana bulchiinsa magaalaa Haramayaa mana bulchiinsa magaalaa Haramayaa intalmo biyyaati adde Fadiilaa Daawwiti irra deddeebiitiin haa galatoomtu jaan sabboontuudha nama keenya gargaaraa jirti. Garuu achitti simannaa guddaa naa godhan galmaa afran qalloo kan haramaatti simannaa gaarii ijoollee kubbaa taphattuu fi waan adda addaa achirratti gartee qophii adda addaa achirra godhan san keessatti naallee simatanii naa fi waa heellan kiyya kan achi dhufe saniifuu achirratti badhaasa kubbaa miilaa warra taphachuu ture warra duriifis warra ammaatiifis
warreen mee simannaan calii calanqoo godhamee waa akkamitti dheetan bakka calii calanqoo tanaa akkam ture hirmaannaan hawaasaa achirratti illee haasoo yoo gootuun argee maal fakkaata adeemsisan? Hedduu bareeda. Calii calanqootis godina Harargee Bahaatii fi naannoo hundarraa dhufanii waa'ee achirratti illee affeeramnee dheenee abbootiin gadaa yookaan immoo abbootiin yookaan haawwaniis shamarraniis dargaggeessinis waa'ee calii calanqoo san irratti seenaa abaaboo teenyaatii fi waan dabree haasawanii waan fuula dura godhuu qabanis haasawanii achirratti anilleen hiree kadhee haasawee wanni haasawee waa'ee seenaa abaaboo teenyaa tarchirra achitti gartee dhumtee milli dura dhaabbattee dhumte. Dhiiga isaaniitiin wanni kun dhufee jechuudha. Dhiiga abaaboo teenyaatiin dhiiga bakar waareetiin wanni kun dhufee jechuudha. Dhiiga roobaa gaamootiin wanni kun dhufee jechuudha. Dhiiga mucee amma muceetii fi yaayyaalii sireetiin jechuudha. Dhiiga maleenya abbaa malaa, dhiiga ulfoo, dhiiga barkallee, dhiiga hargaayaa qabrii isaaniitirra dhaabbannee haasoo jira jechuudha. Kanaafuu jechoota kana abaaboo teenya kan dhumteen tan haa yaada. Abbaa gadaa keenya kamaayyii kan maqaan baduu mannaa mataan baduu wayya idda biyyaa yaamuraa mataa kiyyaa gabroomnee jiraachuu mannaa duunee dhabamuu wayya kan jedhee wadaayee galmoo hormoosoo kan achitti du'e baga jechaa gaafa milli dura dhaabbatee labsa labsu isarraa eegalii itti aansee Ibroo Shataa Bakar Waaree Roobaa Gaamoo Ittisaa Roobaa akkasumatti Urfoo akkasumatti Usmaan Odaa Abbaa Sheek Bakrii Sabaloo akkasumatti Hargaayaa akkasumatti Urfoo akkasumatti Maleenya Abbaa Malaa akkasumatti Buroo kanneen hunda maqaa isaanii warreen achirra dhuman hunda maqaa isaanii dha'uudhaaniin akkasitti haasoo bareedaa haasoo godhee hawaasni keenya achi jirus booyaa fi kaan isaan yaadachuun kaaniin ammoo na arsimatanii. Eessa argatte maqaa gootota kanaa seenaa tan eessa argatte? Seenaa maqaa gootota kanaa kan duraa akaakoo kiyya wadaayee galmoo hormoosoo. Akaakoo kiyya jechuudha. Isarraa argatte jechuudha. Isarraa fi manguddoowwan gaafaan ijoolleetiin waa'ee isaanii kana barachaa ture. Waa'ee Ibroo Shataa namni hin beekne yoo jiraate anna dhibaa. Jaafar Aliirraa dhageenya asoosama miila Bakar Waaree irraa. Asoosama miila Bakar Waaree irratti manguddoon achi dhumte hedduu garuu warreen akka Buroo Hargaayaa Maleenya Abbaa Malaa jechuun abbaa waraanaa kan jiraa lammii tokkooti. Warreen maqaa dha'u hunda qondaalaa fi abbootii waraanaa warreen yeroo sanarratti wadaayee galmoo hormoosoo dhaamsasaa dhaga'uudhaan dhufee achirra dhumee jechuudha. Bakar Waareetis jiraa lammii tokkooti abbaa duulaa ture abbaa waraanaa ta'e jechuudha. Abbaa waraanaa walii abbaa waraanaa ture abbaa duulaa ta'e jechuudha. Abbaa duulaa eenyu godhata? Yeroo san gisee kaabinee wal filatanii guutata'an abbaa duulaa ka walii galaa Bakar Waaree godhatanii jechuudha. Wadaayee galmoo hormoosooti filee jechuudha. Kana seenaa manguddoo fi tara Bakar Waaree Jaafar illeen waan sana asoosama achi buutee miila Bakar Waaree keessatti tuttuqee jira. Seenaa kun wanni barreeffamee jira qoratamee. Seenaa warreen barreessan waa kabarraayis ni jira. Seenaan barraa'e kan dhugatti qoma abaaboo teenyarraa barraa'e hin jiru. Duba kana barreessuudhaaf wanni jibbaanni godhame ni jira. Amma Jaafaris asoosama bifa kitaabaatti akka deebisuudhaaf yaalii godhaa ture qubaan qaba. Atis waan tokko madura naa himtee turte mee maali wanni jiru gama kanaan? Gama kanaan dhaloota dhaalchisuu irratti. Dhaloota dhaalchisuu irratti warreen amma waa'ee kitaaba kana barreessuu irratti ijoollee yuunivarsiitii fi Haramaatii fi yuunivarsiitii Dirree Dhawaa yuunivarsiitii Baabbilee naannoo kana keessatti walitti qabamanii waan kana faawundeeshina yookaan immoo galma afran qalloo kan yookaan galma wadaayee galmoo hormoosoo kan faawundeeshina jedhamu kanarratti waa'ee seenaa abaaboo teenyaa tana barreessuudhaaf karoora guddaa qaban. Faawundeeshinaa ijaaramu jira. Faawundeeshina. Maali faawundeeshinu? Faawundeeshinu kun jechuun waan galma afran qalloo tan gartee odaa bultuun caffee tan addeelleedha. Tan dura afran qalloon keessa irratti gartee caffeessi teessee abbootii gadaa afran filachuu turte san jaaruu deebisuuf. Galmi san yeroo sanitti duru eessa ture addeellee ture. Addeellee san ammoo eega isaan caban booda maal godhan mooraa waraanaa godhanii jechuudha. Addeellee namni beektan mooraa waraanaa san mooraa abaaboon teenya afran qalloon keessatti heeraa fi seeratti murachuu jirti.
galma dirreeraaleen guddoon jiru sanii waraanaa ton ta'an ammallee cinaa tokko mana hawuziin godhan amma. Achi dura immoo gaafa dargii dirree waraanaa turte. Dirree waraanaa tun maali? Dirree abaaboon teenye dur heeraa fi seera jalatti tumachaa turte. Afran qalloo achitti heeraa fi seera isaanii tumachaa turan san deebisuu irratti faawundeeshinii kun ijaaramuuf deemaa jechuudha. Fiicharaaf. Faawundeeshinii kun maal jaaba? Galma abaaboo teenyaa kan afran qalloo kan wadaa'ee galma hormooso. Amma maqaan isaa faawundeeshinii wadaa'ee galma hormoosooti. Maali uummata biyya alaarraa maal eegama maaltu eegama hawaasa biyya keessaarraa maaltu eegama waan kaname galma geensaa irratti. Galma geensaa irratti wanni eegamu faawundeeshina afran qalloo kan wadaa'ee galma hormoosoo kan abaaboon teenya dur heeraa fi seeratti tumatte kana deebisuudhaaf wanni nu eegamu nama galma qabuutu abbootii gadaa filachuu danda'a jechuudha. Nama heeraa fi seera ittiin tumatu manatti tumatu qabuutu waan isaa addaan gartee wal faraqaalaan gaggeeffachuu danda'a jechuudha. Saniifuu namni galma hin qabne akkuma faffacaatee ta'ee hafa. Afran qalloo wanni faffacaatee taatee hafteef galmasii kan abaaboonsii dur keessatti filattee abbootii gadaa filachaa turte harreewwanii fi alarraatee boru dagarraayi. Yoonii fi oborraarraatee yookaan baabbileerraayi. Afran kana keessarra shirjechaa ture jechuudha. Galmi kun galma afran qalloo maaliif wadaa'ee galmootiin xuune yoo jette sanaasaatu gaafa millik dura dhaabbatee du'e galmi sanis seenaanis wanni hundi cicaltaate saniif maqaa isaatiin godhuudhaaf tattaaffii godhaa jiranii galmi kun afran qallooti maqumaatu wadaa'ee galma hormoosiin tuqame wadaa'ee galma hormoosoo abaaboo teenya warra gootawwan keenya warra dhume isaan faawundeeshina kana nyaatan faawundeeshinni waan kanaaf dhufu maal ta'a galma afran qalloo kan abaaboon teenya ittiin if bulchitu. Asirratti annaamsina qabu maali gadaa deebisuu yoo jenne Oromoota ammallee gadaa harkaa qabu jira. Sigartee warra akka Booranaa amma yoo haaftee Gujii dhuftee warra gadaa harkaa qabu. Wanni mul'atu maali namni tokko abbaa gadaa filachuuf abbaan gadaa san gogeessa irraa filamu qabaachuu qaba. Gogeessa jechuun akka amma paartii jennu kana jechuudha. Paartii shanan qabdi Oromoon gogeessa shanan qabdi. Shanan saniitu waggaa saddeetiin walitti dabarsee amata 40 gadaa tokko ta'a. So amma abbaan gadaa tokko yoo dhufu gogeessa kam inni baallii eenyurraa fudhate gogeessa kamirraa fudhatee jaan. Paartii kamirraa fudhate baallee waggaa dabarsee kanu paartii kamitti kan gogeessa kamitti kan waan jedhu jira. So gadaa deebisuuf dura hawaasa kana gogeessatti ijaaruu hamma jiru kun paartii shananitti adda bahee hulii ilmaan isaanii achi jala deeman jechuudha. Wanni hawaasni guddaan godhu kana mul'atutti dura paartiin kun ijaaramuu qaba. Paartii shanan gogeessi shanan kun yeroo ijaarame achi booda abbaa gadaa gogeessa tokkotiin waggaa 8 durfame itti aanee gogeessa kan baallii abbaa gadaa itti aanu dabarsee dhaloota dhufu karaa kaa'u jechuudha. Waan adda cite kana akka itti fufu godhuudhaaf adeemsisan akka dhufu muuxannoo yoo fuudhame warra kama abbootii gadaa harkaa qabdu bira dhaqanii muuxannoo fuudhu si galtee muuxannoo amma karrayyuu harkaa qabaa naannoo Arsii odeettanii jira Booranaa odeettanii jira Gujii odeettanii jira Tuulamaa odeettanii jira si galtee gadaa warra amma gadaa harkaa qabu kanarraa dhufanii muuxannoo fuudhu si galtee amma odaa bultuun odaa seena qabeessa si galtee seera hedduutu jalatti illee tumame abbaan gadaa ni jira amma shaamil ni jira abbaan gadaa ni jira so abbootiin gadaa tuni paartii yoo qabaatte gogeessa qabaatte gogeessa tokkotti akka dabarsu bartee waggaa 8 yookaan namni tokko abbuma gadaa qofa filanna gidee hunda namni hundi bakka hundarraa abbaa gadaa filatu yoo jee ni ulfaata gogeessi yoo jiraate immoo gogeessi hundi abbaa gadaa qaba abbaan gadaa yeroo isaa dhuftuun san akkasitti walirraa fudhachaa deema jechuudha kun yaada kiyya muuxannoo yoo fuudhame warra gadaa harkaa qaburraa muuxannoon fuudhamee haala sanii yoo ijaarame waan jiruun qaba jijjiirama amma biyya dhufe kanaa wajjin wal qabatee atis amma biyya galtee waan haala biyya jiru arkitee jirta artist Elamoo Alii fa'aa wajjin artist Alii Dr. Alii Birraa wajjin Hacaaluu fa'aa wajjin mariilee gootota takka takkaas Aadam Faaruu fa'aa wajjin arkeetiin ture mee maal fakkaata? Dhugaadha maastarassan hayyuu seenaadha dhugaa keetii naannoo biraatti gogeessaan gartee bulchaa turanii tartiibaanii karaa keenya kana guunii fi afran qalloo guunii filaaltu oborraan daga baabbilee fi alaa jechuudha. Afran qalloo kan jedhan isaan afran kanaa jechuudha. Isaan kun amata 8 baallii olii dabarsanii jechuudha. Amata kana yoonii fi oborraan bulchee
dagaa amma 8 guufitate kanaatu irraa dabarsaa. Asirratti lakka afuran kanaatiitu akka gogeessaatti fayyadee jechuudha asitti. Afuranuma qalloo kanaatu waggaa 8 walirraa fuudhaa jechuudha. Okay, amma ifana beela. Akkas dubbine akka biraatti akka gartee gogeessaatti jarri afuran qalloo kunis amma 8tti tarmii walirraa fuudhaa yookaan immoo baalee walirraa. Amma waggaa 8 waggaa jennu daga 8 bulchaa yoo eega filee booda jechuudha. Moo dagas kopatti jiraa qaba obarraan kopatti jiraa qabdi ala kopatti baabile kopatti akkasitti hunduu jiraa qaban jiraalee isaanii kanaatu abbootii te bokkulee isaanii hojii walitti dhufee gumii abbootii gadaa afran qalloo fidanii achitti abbaa gadaa afran qalloo filatan jechuudha. Exactly. Asirratti makaana jiru wal fakkaata maaliif tarmii isaan dabran kanaatu gumiin maajiidhaa gisee isaan filatan namu jiraa lammii hundaa qaba. Jiraa qaba namu kunis jiraa qaba kan dagaatis kan obarraatis kan baabbileetis kan alaatis jechuudha. Saniifuu jiraa kanaatu miseensota isaa bokkuulee isaa yaammatee dhufa gumii akkasii afran qallootii dhufa walitti. Gumii sanitti abbaa gadaa afran qalloo. Abbaa gadaa afran qalloo. Siistama sana maaliif amma deebisne? Deebisaa jiran sana ammaan tana waan dursan deebisuudhaaf addeellee maadheeffatanii warri abaaboon teenya gartee dur godhaa turte. Siistama san galma afran qalloo kan wadaa galmoo hormoosoo jennee wanni deebi'uu deemu siistama sanii jechuudha. Kaniifuu ammaan tana yeroo hatattamatti waan san jaaruudhaaf fi galma san deebisanii siistama san deebisuudhaaf qophiidhaa sanii fi asirra dhaabbannee ibsa. Galmii yoo dhufee achirra dhaabbatee miti jiraan gosa afuranii ammaan tana walitti dhufee qondaalota isaatii waliin gumii afran qalloota achitti taa'ame jechuudha addeellee sanitti. Yeroodhaan ulii isaan waggaa 8 achitti abbaa gadaa afran qalloo bakka bu'ee odaa bultuun dhaqu achirra filatan jechuudha. Exactly. Abbaan gadaa odaa bultuun kan dhaqu kan gumii kanarraa tarmii yookaan immoo baalli walirraa dabarsaa guu dabre kan waliigalaa filatanii odaa bultuun dhaqa odaa bultuun sanitti sadeen ituu fi humbannaa fi afran qalloo odaa bultuun tarmiidhaan filatanii waliigalaa bulchanii jechuudha. Akkasitti odaa bultuun bulchuun sanirraa ammoo ibidda yookaan caffeen afran qalloo qabdu caffee addeellee jechuudha. Raaree addeellee tana dur tan amma waraanni dargiidhaa qubateera taa'u dur galma afran qalloo kan caffee Oromoo kan afran qallooti jechuudha. Eega sirni gadaa maajii kan afran qalloo eega cabe dirreessan dirree waraanaa tan Hayila Sillaasee tan Minilik tan Dargii tan ammallee cinaan tokko taate amma dirreessan seenaadhaaf deebisanii galma afran qalloo kan wadaa galmoo hormoosoo kan tarmiin abbootiin gadaa ittiin filamtee odaa bultuun tiree yookaan immoo kan achirratti isaan galma sanirratti abbaan gadaa waggaa 8 yoo dagarraa bulchee waggaa 8 obarraarraa bulchee waggaa 8 baabbileerraa waggaa 8 alarraa akkasitti 8 walirraa fuudha jechuudha. Abbaa gadaa afran qalloo haa ta'u ibidda tokko osoo hin ta'in ibidda afuranirraa waggaa 8 walitti dabarsaa deeman jechuudha. Akkasitti tarmii dabarsan. Kanaafuu malee afuran walitti dhufanii abaluu haa ta'u osoo hin ta'in abbaa amma fakkeenyaaf daga yoo fudhanne dagaa siifuu abbaa gadaa jechuudha. Jiraa qaba jiraasaa filata. Tarmiin dagaa waggaa dhuftu jiraasaa kanaatu bulchaa jechuudha. Afran qalloo walii galatti. Yoo baabbilees dhufe abbaa gadaa baabbilee santu afran qalloo walii galatti abbaa gadaa ta'e bulchaa jechuudha. Tarmii walii kana jechuudha. Gadaa kaanii hojii wal fakkaata. Waliin ta'u gadaa kaanii hojii wal fakkaata. Maaliif akkaataa isaan itti deeman maqaa jechoota yaamaniitu adda malee akka isaan itti oofan akkuma fakkeenyaafis maastarasan amma gadaa jechuu fi raabaadoon jechuu wanni isaan jechoota adda malee hojiin isaanii takka gadaa jechuunis maal sirna gadaa akkaataa ittiin bulchitu garuu raabaadoonii fi gadaa maaltu adda godhe yoo jette raabaadoonii amata 32 bulchita nama bulchuutu kana amata umriin isaa amata 32 gadaa moo amata 40 bulcha warreen bulchuu kun umruma isaanii adda malee wanni siistamni isaan ittiin bulchan tokko jechuu akkan wanni ma naafeeti jechaa jirru haati jettee ibsaan anis jechuu sanii. Bareeda yaadni kun ifa galatoomi ifa addunuu baasuu feetiif. Saniifuu waan asirratti dhaammachuu barbaadu. Afran qalloo yeroo hunda gizeenii fi waa'ee ibduubaa tan abaaboo teenyaa tana yaadannu akkaataa isaan itti lolan. Fakkeenyaaf wadaa galmoo hormoosoo gizee lola labsu bakar waaree abbaa waraanaatti jiraa lammii tokkooti. Abbaan gadaa wadaa galmoo hormoosoo jiraa lammii tokkooti. Jiraa lammii hundaatiitu walitti dhufee labsa san labsee calii calanqoo yookaan immoo millik san dura dhaabbate malee nam tokkoo miti jechuudha. Akkasitti tiima
yookaan immoo akka kanniisaatti wal mariidhaan abaaboon teenya murtii isaanii guuttate harka wal qabatte arraan tana san waan sanii bade wanni deebisuu deemuuf waan sanii bade wanni san akkatti badde arra afran qalloo akkaataa isin keessa jirtoonni fi gabbu'eetiin ilaalee jechuudha. Gaafa Jaafar alitti hiriira baaniif gaafa afran qalloo abbaan gadaa kaan irraa filame jaanii ceekmaya kaasan maaltu bade gadaa fi siistama nuti dhimma naafi maastara sanaa sunu kana badee ceekmayni kun dhufee jechuudha. Ceekma kana deebisuuf maal godhuu qabna? Gadaa abaaboo teenyaa tarraa baadoori tangalma addeellee yookaan caffee addeellee san deeyoo deebiste abbootiin gadaa akkuma naafi maastara san oofne kanatti tarmii isaanii arrayoonii fi baabbilee irraa ta'e boruu alarraa kaan dagarraa kaan oborraarraa si galee gama caffee gubbaa tan odaa bultumis kan maajii filatanii akkasii wal bulchan san deebisuu deemna san dhabamuun ceekmaya arraa afran qalloo keessa jirtu kana fiddee jechuudha si gabaa. Tole galatoomi ammaan tana wal odeeffata waa'ee gadaa irratti goone nama hedduu fi ifa gaalayeetiin ifa baaleetiin aadaa rakkinoonni mudatan yeroo waan takka eegalan jalqaba irratti gufuu hedduun nama mudata. Gufuuleen maan mudattiin hin barbaachisu baga mudattee garuu bilchinaa fi wal dandeessinsaan obsaan bira dabruu ni danda'ama jeetiin amana anilleen. So asirra dhaabbattee ati ergaan hawaasaaf qabdu ni jirti. Egaa ergaan hawaasaa qabnu silaa'uu wanni godhaa jiru hundiin ergaadha. Ergaan hawaasaa qabnu hedduu jira. Tana keessaa takka dubbachuudhaaf dirqameetiin irra deebi'ee hawaasni keenya yeroo ammaan tanaa rakkina hedduutu waa'ee ba'aa fi dhiyaa fi kaabaa fi kibbaa Oromiyaa hunda mara keessa jira. Ispeeshaalii waa'ee afran qalloo irraa waan haasawaa jiru jecha rakkinni tokko dhufee rakkina jiru kana obsumaan waan jiru itti seennee fuula dura wayyeessuu danda'u nurra jira jechuudha. Ni dhufti waan takka goota eegaltuu rakkina hedduu jira. Rakkoo tana keessa diininis harka keessaa qaba. Nulleen bayyanataan waan kana bayyanannee obsinee godhuu dhabuunis ni jirti. Kanaafuu waan kana keessatti duyda gaarii walii qabaachuu, onnee gaarii walii qabaachuu, obsa qabaachuu waan namni tokko dalagu irratti yoo dandeesse deeggaruu yoo dadhabde dhiisuu yookaan immoo yoo ceeqamanii dhufee wooma jiraasanii dhabama humaarra wahii wayyaa jettee Oromoon. Waa humaarra wahuma takkaa wayyaa sanan keessa immoo wanni faayidaa takka dhufti. Kanaafuu waliif obsa qabaannee waan takkatti seennee tura keessa hasirreeffannuun jaan hawaasa keenyaaf. Ani wanniin dhaamu maali hawaasni tokko jaaramuu qaba. Yeroo hundaa hawaasni jaaramaniif hawaasni faca'ee yaada isaa himachuu hin danda'u. Miidhaa isaa waan isarra ga'e ibsachuu hin danda'u. So hawaasni jaaramuu qaba. Amma instituutiona gadaa afran qalloo kana fiduu irratti sochiin eegalame cimee itti fufuu qaba roga hundaanuu. Maaliif abbootii bokkuulee afran reefu maqaa dhawitee irraa si galtee walitti dhufanii gumii waliigalaa takka si galtee walitti dhuftee abbaa gadaa amma jirus haala kamiin cimsanii yeroo akkamitti akka baallii dabarsuu eenyutti akka dabarsuu abbaan carraa eenyu akka ta'uu qabu mari'atamee gumiidhaan taa'amee akkasitti instituutionni guddaa yoo ijaaramee amma addeellee sanitti maaddeeffatamee godhamee fakkii ta'a. Babal'ina gadaa amma deebisanii ijaaruu jaamu kanatti illee fakkii bareedaa ta'a jeetii yaada. San bira kutee immoo hawaasni tokko ispeeshaalii hawaasa bahaa kana ijaaruu feesisa. So akkuma dhiyoo tana mariin adda addaa garee adda addaa godhamaa jirtu siyaasaa irraa alatti hawaasa kana si galtee qeerroo irraa buleeyyii irraa walitti fidanii irkoota qabaachuu qaba. Biratti waa kuufatee yeroo rakkinni dhufu achirraa waa buufatu si galtee egaan tiyyanii gala ifa na fakkaata. Hawaasa tokko ijaaramee yoo rakkoon takka dhufte aboo waan akkanaa galee waan akkanaa fidaachuurra qaamni waan sana an abbaadha jee fudhatee irraa dubbatee kiishaas gaarii qabaatee achirraa baasee kan ijaaramuu qaba. Instituutiona tokko ijaaramuu qaba jechuudha. Si galtee gama bahaa kana Harargee ispeeshaalii ilmaan Harargee waliif fidee abbaa tahee si galtee deemuun rakkina isaan mudatu. Bakka adda addaatti amma naannoo Oromiyaa adda addaa keessatti qubatanii si galtee biyya abbaa isaaniitii bakka qubatan rakkinni yoo irra gahan akkamitti rakkina isaan furachuu danda'an obboleen isaanii akkamii wal danda'anii jiraachuu danda'an. Si galtee miidhaa isarra gahee miidhamni sana akkamitti dandamachuu danda'an waan jiru qaamni qoratu yoo ijaarame si galtee qeerroo fi bureeyyii irraa walitti qabamee hayyoota irraa itti dabalamee yoo ijaarame waan gaariidhaan jaa sochii eegaltan akka jirus qubaan qaba. Wanni san cimee itti fufuu qaba waan jiruun qabaan illee. Saniifuu galatoon gaa turtee hojii qabnuuf.
galatoomii waan ajaa'ibaati dhaamsa guddaa naa dabarsee kanarratti dhaamsa fixuu kiyya dura maastara san hiree xiqqoo takka waan yaadadheen qaba mallee xiqqoo ilmaan Oromoo ilmaan afran qalloo yeroo ammaan tanaatti wal jabaysitanii bikka takka waa'ee ceekmaa yeroo afran qalloo gaafa Jaafar Aliitii fi abbootii gadaa kan ilmaan Oromoo afran qalloo hiriira Jaafar Alii bahuu yookaan immoo hiriira abbootiin gadaa tun nuu taane tanaan nuu taa jechuu waan ceekmee san hunda dhiifnee galma afran qalloo yookaan immoo galma addeellee deebifnee kan abaaboon teenya ittiin ibulchaa tursan deebisnee achi keessatti abbootii gadaa akka reefunaa fi maastara san jennee seenaa dabarsine sanitti achi keessaan akka filannu ceekmee san kara gaarii jijjiirree fuula dura hayaanuu siin jaa ilmaan Oromoo kan biyya keessa jirtanii fi kan biyya alaa keessa jirtan yaadni keenya waan kana ta'eef galma san jaaruudhaaf faawundeeshina wadaa galmoo hormoosoo yookaan immoo faawundeeshina afran qalloo kan addeellee kan canfee addeellee dhaabuudhaaf qophiin hedduu jajjabduu godhamaa jira sanirraa qophoota fudhataniin asirratti irra deddeebisee dhaamsa isiniif dabarsa haasoo kiyya waan dhageeffattaniif galatooma atilleen maastara waliifata qabnuuf galatoomatis itti fufuu qaba odeeffannaan kuni namoota yaadota gaggaarii qabanis fidanii namuu bakka jirurraa wal odeeffatee ergaan kun akka hawaasa gahu abdiin qaba galatooma daawwattoonni keenya sagantaan tamsaasasaa tullummaa idattifaa seenaa durnu yaadachiisa MMF yaaboluuf jabeessa MMF yaaboluuf jabeessa